Ashamaa harka fuune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Siinqee Production. Arraan tanas sagantaa biraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumura sagantichaatti nu faana ta'a. Akkasuma immoo YouTube Siinqee Production jedhu subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Itoophiyaaf carraa alaa ulaa galaanaa kan bante waa'ee Somaalilaandii maal beeknaa? Kana wal qabatee waan qindeeffannee qabna. Amma dhumaatti nu hordofaan affeerraa keenya. YouTube kana subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Ofii tasgabbooftee akka biyyaatti beekamtee addunyaa argattee gadi hin dhaabbanne. Garuu firri ishee hedduudha Somaalilaand. Garuu osoolee calloo uumamaa hin qabdu ta'ee eenyutu firoonfataa? Firoonni ishee jajjaboon kunneen maaliif akka biyyaatti beekamtii hin kennineef? Bulchiinsi humna waraanaa Pirezidaantii Saayid Baarree wayita bara 1999 hunkutaa'u Somaaliyaan bara 1960 biyya walabummaa ishee labsatte jala turtee fi kolonii Xaaliyaanii irraa erga hundooftee yoomuu nagaan arganne. Erga Siyaad Baarree aangoorraa ari'ame ammoo biyyattiin bulchiinsa abbaa irrummaa jalatti kufte. Gariin ishee gammoojjii ho'aa kan ta'ee fi galoo galaana Aden marsitee kan argamtu. Somaalilaand bal'inni lafa ishee square kiiloomeetirii 100 fi 77. Uummanni ishee miliyoona 5.7 ta'an afaan Somaalii, Arabaa fi Ingilizii dubbatu. Magaalaa guddoon Somaalilaand Hargeessaan wayita waraanaa waliinii uummata Somaalee guddoo miidhamte. Yeroo ammaa akkam misoomtee jirti. Somaalilaand walabummaa ishee labsattee adda ba'uuf hordoftee waraanni dhalate lubbuu 100,000 lakkaa'amu galaafate. Somaalilaand walabummaa ishee labsattee adda ba'uu hordoftee waraanni dhalate lubbuu 100,000 lakkaa'amu galaafate magaalattii akkaan barbadeesse. Humnoonni Siyaad Baarree riphee loltoota adamsuun haleellaa itti fufus kanneen adda ba'uu fedhan garuu qabsoo isaanii cimsanii itti fufan. Hunduu garee wal gurmeessee waraana ijaarratee bakka qabatee wal waraanuu eegale. Waraanni waliinii gosoota jiran gidduutti hammaate. Bara 2000 keessa mootummaa qindaawaa deeggarsa idil addunyaa qabu Somaaliyaan naannawaa kana to'annoo jala oolchuuf guddoo qabsaa'e. Wayita kana kallattii kaabaa kan jiran Somaalilaandii fi Puuntilaandii nagaa qabu. Birqabaan tasgabbii qabu. Garuu Puuntilaandii akka Somaalilaandii biyya of dandeesse taatee addunyaan kan beekamtii kennuuf hin feetu. Garuu Puuntilaandii akka Somaalilaand biyya of dandeesse taatee addunyaan akka beekamtii kennuuf hin feetu. Qaama mootummaa federaalaa Somaaliyaa taatee itti fufuu barbaadde. Somaalilaand akka biyyaatti beekamtii idil addunyaa dhabdus sirna siyaasaa, jaarmiyaalee mootummaa, humna nageenyaa fi maallaqa mataa ishee qabdi. Duraan Biriitish jalatti bulaa kan turte Somaalilaand adda ba'uu isheetiin hokkoraa fi jeequmsa Somaaliyaa raasee jalaa baraaramteetti. Somaalilaand durii hanga ammaa waa'ee dachee Somaalilaand har'aa hubachuuf taatee jaarraa 7ffaa yaadachuun barbaachisaadha. Yeroo Islaamummaan seenee ture. Haa ta'u malee jaarraa 14ffaa keessa naannoon sulxaaneetonni Islaamaa qabatanii turan impaayera Kiristaana Itoophiyaa jala gale. Bara 1527 mootiin Adaal bulchiinsa Itoophiyaatiin loluu eegale. Yeroo booda kutaalee Itoophiyaa hedduu qabate. Ta'us garuu boodarra tumsa warri Poorchugaal Itoophiyaaf taasisaniin bara 1543 injifate. Yeroo dheeraa booda ammoo warri Biriiteen koloniif dhufan. Bara 1988 Biriiteen aanga'oota naannoo lookaal sultaaneetsi waliin walii galuun Somaalilaand of jala galchite. Somaalilaand walabummaa ishee labsattee adda ba'uu hordoftee waraanni dhalate lubbuu 100,000 lakkaa'amu galaafatee magaalattii akkaan barbadeesse. Humnoonni Siyaad Baarree riphee loltoota adamsuun haleellaa itti fufus kanneen adda ba'uu fedhan garuu qabsoo isaanii cimsanii itti fufan. Hunduu garee wal gurmeessee waraana ijaarratee bakka qabatee wal waraanuu eegale. Waraanni waliinii gosoota jiran gidduutti hammaate. Bara 2000 keessa mootummaa qindaawaa deeggarsa idil addunyaa qabu Somaaliyaan naannawaa kana to'annoo jala oolchuuf guddoo qabsaa'e. Wayita kana kallattii kaabaa kan jiran Somaalilaandii fi Puuntilaandii nagaa qabu. Birqabaan tasgabbii qabu. Somaalilaand akka biyyaatti beekamtii idil addunyaa dhabdus sirna siyaasaa, jaarmiyaalee mootummaa, humna nageenyaa fi maallaqa mataa ishee qabdi. Duraan Biriitish jalatti bulaa kan turte Somaalilaand adda ba'uu isheetiin hokkoraa fi jeequmsa Somaaliyaa raasee jalaa baraaramteetti.
Sumaalilaandi durii hanga ammaa waa'ee dachee Sumaalilaandii har'aa hubachuuf taatee jaarraa torbaffaa yaadachuun barbaachisaadha. Yeroo Islaamummaan seenee ture. Haa ta'u malee jaarraa 14ffaa keessa naannoo sulxaaneetonni Islaamaa qabatanii turan impaayera Kiristaanaa Itoophiyaa jala gale. Bara 1527 mootiin Adaal bulchiinsa Itoophiyaatiin loluu eegale. Yeroo booda kutaalee Itoophiyaa hedduu qabate. Ta'us garuu boodarra tumsa warri Poorchugaal Itoophiyaaf taasisaniin bara 1543 injifate. Yeroo dheeraa booda ammoo warri Biriteen koloniif dhufan. Bara 1988 Biriteen aanga'oota naannoo lookaal sultaaneetsi waliin walii galuun Sumaalilaandi of jala galchite. Biriteen jalatti dacheen kun Biriitish Sumaalilaandi jedhamaa turte. Waggaa 10 booda bara 1988 dureen amantii Islaamaa Mohammed Abdullaahi bulchiinsa Biriteen irratti ka'an. Sochii isaanii itti fufuun hanga bulchiinsa Dervish gadi dhaabutti ga'an. Waggaa 20tti siquuf haala kanaan turanis garuu bara 1920 humnoonni Biriteen bulchiinsa warri amantii gad dhaabbatan kana barbadeessan. Biriitish Sumaalilaandii fi Itaaliyaan Sumaalilaandi walabummaa isaanii gonfachuun tokko ta'anii biyya Rippaabilikaa Sumaalii jedhamu uuman. Garuu waggaa 30 caalaa waliin hin turre. Bara 1991 Biriitish Sumaalilaandi walabummaa ishee labsattee of dandeessee akka biyyaatti of bulchuu eegalte. Bara 2001 uummanni dhibbeentaa 97 ta'u heerri bara 1997 ba'e kan walabummaa Sumaalilaandi raggaasisu akka hojiitti hiikamu filatan. Kun ta'ee waggaa 15 booda bara 2016 Sumaalilaandi waggaa 25ffaa guyyaa walabummaa ishee kabajatte. Garuu ammallee akka biyyaatti beekamtii hin arganne. Dachee qullaa fi gogaa rooba dheebottu Puuntilaandi naannoo bilisaa fi of dandeessuu taatee kan labsatte bara 1998 ture. Puuntilaandi kan isheen adda baateef waraana waliinii Sumaaliyaa keessatti gosoota adda addaa gidduutti adeemaa ture dhiyeessuuf ture. Naannoon kun birqabaan nageenyi ishii fooyyee qaba garuu walitti bu'iinsi hidhattootaa fi saamicha galaanarraa addunyaa irratti mata duree oduu taate turteetti. Garba Indiyaa irratti saamicha raawwatamuuf yeroo hedduu kan komataman qaamolee Puuntilaand irraa ta'anidha. Kanneen sababa walitti bu'iinsaan Sumaaliyaa irraa buqqa'an hedduun Puuntilaand keessa daa'effatanii jiraatu. Puuntilaand akka bulchiinsa ollaa ishee beekamtii biyyummaa argachuu barbaaddu Sumaalilaand miti. Biyya of dandeessuu ta'uurraa dantaa hin qabdu. Bakka isaa qaama Sumaaliyaa ta'uu feeti. Magaalonni gurguddoon Puuntilaand Gaarowee kan bulchiinsaa fi Basaasoo kan daldalaa yoo ta'an baay'inni uummata ishee ammoo miliyoona 4.9 qofa. Dacheen Puuntilaand iskuweer kiiloomeetirii 510 diriiree handaara garba Hindii marsee argama. Puuntilaandis akkuma Sumaalilaand sirna siyaasaa fi bulchiinsa mataa ishee qabdi. Pirezidaantiin bara 2019 filannoo gaggeeffamee filataman Saayid Abdullaahi Daanii jedhamu. Pirezidaanti Daaniin hojii siyaasaa pirezidaantiin isaan dura turan Abdii Waayil Gaazaa hojjetaa turan itti fufsiisaa jiru. Sumaalilaandis ta'e Puuntilaand miidiyaaf walabummaa ga'aa hin kennan. Gaazexeessitoonnis wayita hidhaman mul'atu. Naannoon amma Puuntilaand jedhamu kun jaarraa 17ffaa hanga 19ffaa bulchiinsa Maajaarteen Sultaaneet of Maajaarteen jalatti bulaa ture. Isaan kunneen humna daldalaa cimoo turan. Garba Hindii fi galoo galaana Aden qabatanii dhufu. Bara 1888 fi 1889 bulchiinsi Maajaarteenii fi morkataan bulchiinsa kanaa kan ta'e kutaan bulchiinsa Abiyoo jedhaman bulchiinsa Xaaliyaanii jala turan. Bara 1960 wayita Biriteenii fi Xaaliyaaniin bulchiinsota harka isaanii jiran walitti dabaluun biyyi Sumaaliyaa jedhamtu jaaramtu Puuntilaand itti dabalamteetti. Sumaalilaandis akkasuma turte. Haa ta'u malee erga biyyi Sumaaliyaa goolama hamaa keessa seentee booda Puuntilaand bara 1998 adda baatee ofiin of bulchuu eegalte. Garuu akka biyyaatti adda baatee beekamtii argachuuf fedhii agarsiistee hin beektu. Puuntilaand erga of dandeessee buluu eegalte ammoo mandhee saamtota galaanarraa taate. Keessattuu bara 2005 hanga 2012 saamtonni Puuntilaand keessaa ba'an daldala addunyaatti yaaddoo hamaa ta'anii turan. Ergasii opereeshiniin galaanarraa sadarkaa idil addunyaatti naannawaa kanatti waan gaggeeffameef hagas mara yaaddoo ta'uun hafeera. Akka waliigalaatti dacheen gaanfa Afrikaa biyyoota galoo galaana Araboota biratti akka iddoo tarsiimawaatti ilaalama. Keessattuu erga waraanni Yaman keessatti hammaatee fedhii guddaa naannawaa kanarraa qabu.
yeroo booda galaana diimaa fi galoo galaana Aden irraa gara kanatti fuula isaanii garagalfachuuf waan karoorsan fakkaatu. Duraan biyyoonni addunyaa naannawaa gaanfa Afrikaa kana keessatti buufata humna waraanaa ijaarrachuuf Jibuutiin filannoo isaanii jalqabaa turte. Amma balballitti aanee jiru Somaalilaand dorgommii cimaa keessa galteetti. Buufata barbaraa kana dhuunfachuuf kan abbalaa jiran warri United Arab Emirates Somaalilaandiif leenjii waraanaa barbaachisaa fi deeggarsa barbaachisu hunda taasisuuf kutannoo akka qaban ibsu. Humni hidhatee socho'uu fi Somaaliyaa keessatti akkaan humna qabu Al-Shabaab ammoo sochii kanaaf qormaata guddaadha. Daangaa Somaaliyaa fi bulchiinsa adda baatee Somaalilaand gidduu naanna'uun sochii naannawaa kanaa danqu. Humni naannoo fi idil addunyaas irratti walga'ee balleessuu hin dandeenye. Biyyoonni buufata barbaraa gidduu gala humna waraanaa galaanarraa ijaarrachuuf qofa miti kan barbaadan. Buufanni kun babal'achuunsaa carraa dinagdee Somaalilaandiif ta'ee biyyoota ollaa keessattuu kanneen ulaa galaanaa hin qabne akka Itoophiyaaf argamsiisa. Itoophiyaan waggootaaf ulaa galaanaa mataa ishee argachuuf ifaajaa turtee tibbana Somaalilaand irraa carraa argachuu ibsatteetti. Kana hordofee garuu mufii fi dheekkamsi Somaaliyaa irraa hammaateera. Somaaliyaan akka addunyaatti biyya taatee beekamtii hin arganne. Qaamni olaanaan addunyaa Ameerikaan, Gamtaan Awurooppaa, Gamtaan Afrikaa fi biyya isheen irraa adda baate Somaaliyaa dabalatee biyyi beekamtii kenneef hanga yoonaa hin jiru. Itoophiyaan garuu wayita waliigaltee ulaa galaanaa fayyadamuu kana mallatteessitu Somaalilaandiif beekamtii akka kennitu ibsatteetti. Sadarkaa biyyaatti waliigalteen biyya ofiin of bulchituu Somaalilaandii waliin wayita mallattaa'u kan Itoophiyaa kun isa jalqabaati. Qophiin keenya kanarraaf qindeeffanne kan fakkaata. Hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti yuutuubii Siinqee Production jedhu sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatinaa. Horaa bulaa deebanaa.